اوكي انا دبت. دبادو ايه. ورا نجيان أفان خيري دب أبو دبة خانا غرتيبك خيري داتي سني داب ربي سني عقدو خبجا في ألفنا وليك أبدا خانا ما شاء الله ربي كان متي سني في الله درسو هذا جايسو إيجا إسن وما تكرر لي ندب نتيه أما لي ياسين عمري إيردو وان برو إتنايامتن أرى أكتنا بوبادا نمفد ويتشوني hawaasa gubbaarra hawaasaaf gartee obboleeyyan kee kabajaa ulfina qabu. Guddina akka isin walitti itittan bakka isinirraa irratti akka isiniif guutamtu isiniif dirmannaa jedhaniiti asirratti isiniif ol bahan. Waan mana keessaa dhugaadha mana keessatti dubbatama. Saniitu halla irrallee nutiifis urgaawaadha mi'aawaadha nu boonsitanii. Galatooma akkas jechuu keessanii fi kataanii immoo dabbaalii fi Ustaad Hamzaa kan mattillee ijoolleen sagantaa kana qopheessitan ulfaadha ifii olitti yaaddanii bakka irratti guunna. Hawaasa qabnaa obboleeyyan babbareedaa kanatu jira. Harka keenya isaan biratti guutamaadha. Humaa abdii guutuu qabna jettanii as dhiyaachuudhaafiin siniin ja'a. Fedhiin abbaa irraati. Gartee waan abbaan fedhe olitti illee dhiibuun xiqqoo nama dhibdi. Yeroo takka takkaas waan aaliin siin jettu kan sirraa agartuu jira kaatiif irraan agarre waan saniifis yoo silaa itti yaaddaniin isiniin ja'a. Maaliif kabajaa ijoollee tanaa kabajaa obboleeyyan keessanii jecha dhibame yeroo isaanii fudhate asirratti gartee isin mul'ifate saniifis akka yaaddaniin barbaada. Hanqarumaan isin bira dhiifadhaa. Dubbiin akka abbaan itti iyyatetti firrii dirmataa bakka san silaa bulchitanii hin fadha. Dubbii guu bulchamee tolti. Beeytaa yeroo takka maqaan badu mannaa mataan badu wayyaan takkas ni jirti. Sanirra akka qabu hawaasaaf hin dhiisa. Silaan isin tahe obboleeyyan kiyyaaf hin dhiisa. Silaan umakaalusis tahe yaasinillee silaan tahe hawaasa kiyyaaf hin dhiisa. Hawaasa kiyyaan galatoonfadha. Isaan dura hin cahuu jechuuf fadheeti. Isinilleen hammeenyaa fi miti itti fufaa ga'an khayriidhaan isinii hawwa hedduu takka immoo isinirraa gammadeetiin jira galatooma. Thank you Abu Rashida. Haasawa lubbuu qabu. Haasawa bareedaa Ammaasi Abu Rashidaan. waan takka waan hin dubbaduun qaba Hamzaa kiyya deemannaa qabadhu. Abadda Abshir. Namni gizee walitti dhufu yookaan kaan ammoo gizee rakkoo isaatti himatu nama ifitti himata. Silaa yoon ife ammoo rakkoo kiyya kan hin himadhu yookaan kaan ammoo waan takka kan hin dubbadu taate yookaan kaan ammoo Habashaa bira dhaqee ni himadda yookaan kaan ammoo Somaalee bira dhaqee ni himadda jechuudha. Maaliif ilkee dhaamte dhiiga tokko ni liqimsanii tokko immoo ni tufanii jiran. Akkasuma mire cinaa liqimsitee cinaa tufta. Saniifuu maaliin jechuu fade wanni waan kana nu fide nutis nama qabnaa hawaasa Oromoo qabnaa jenneeti. Hawaasni isin abdattan sun waan har'a nu gargaartan kana yoon fi boru ittiin nu arrabsuuf yookaan kaan ammoo mataa ittiin qabuuf deemtan ijoollee tiyyaa fi yookaan kaan ammoo anaas ta'e haadha kaanus haa taatu asumaan dheengaddaas 120 guurabee masgiida ijaaramuu jiru tokko jira asumaan maallaqa sanillee isiniif hin geessaanii gamanumaan waada isiniif hin galaa jechuudha. Yoo immoo lakki Yaasiin obse achiin geenye. Amma asoo Yaasiin takkaan siin jaa akka haadhattis akka haboottis silaan xiqqoo dubbii tana osoonii fi hin baanetti lulluqqattees natti tola. Ogguun akkana siin joo beektaa manaama sodaaf hirriban dhaban. Manaama sodaaf hirriba rafuun oolan. Fedhii osoo hin taane ogguu takka osoo akka ifin fadhan ogguu dhaban akka ifin fayyane takkas ta'uun ni jira. Yoo waan kana ani akkana boruna dhufuu taa'e arra akkanatti natti roobiniin
القسيمتي المانيس أتيس وانا قرتي دانغا اسم جدو خايا خنا خاصو الأفوان جولين تني أردي بتي سيف أستاءني أدو بكسن أصون جيني خرجت نابل تيم فدان جتشو فديتي ميها galatoome Abarashiida dhugaa'etti. Laalaa jara keenya mee wanta kan isiniim ijoolleen lamaan nu gubbaa tetteessu tun ijoollee jeenota. Wallahi anaatu salaamtaa isinii dhaabe jeena mustariyaanis jeena yaasiinillee jeena. Wama fedhe santu taha malee rakkoo haasa'u asirran dhufne jette adde mustariyaan. Rakkoolee haasa'u hin deemu. Nilleen haasa'u nu rakkoo rabbi nurraa haa qabu. Wanni immoo dheengadda godhames jaalala isinirraa dhufte baga gootanii. Eenyuun na cinaa bu'eessa? Miyuutirra jirta. Jaffee be. Eeyyoo abshira jaffeen ol deebi'aayee. Gammachuu waan biraan jedhu gammachuun teenya akkaataa isin jara kana itti yaaddanii dubbiin jijjiiramtee jirti jarri walii araaramee jira gammachuu qabaa ummu kaanuusilleen ilmaan kiyyaa fi abbaa mana kiyyaatti yeroo mara deebi'uudhaaf qophii jette. Ummu kaanuus by the way biyya tana wanni isin dhufteef akkumaan isinii hime akka namni hiree barbaaduudhaaf dhufte hiree sanillee argattee jirti. Garuu immoo hiree caalaa ilmaan turra caalaa. Hiree caalaa ilmaan turra caalaa jettee ilmaan si deebuu deemti. Kanaafuu galatoomi ummu kaanuus waan bareedaa gootee waan nama gammachiisu gootee inshallah biitii alaatis ilmaan keetii fi abbaa mana keetii akkasiif hin caalleniin beeka. Tun ammoo seenaadha seenaa hojjette ni galtaasi waan biyya alaatti harkattan san caalas ni harkattanii na amana. Wallahi ni harkattan shakkii takka malee. Tanaaf ani hanganaan itti ida'a. Miyaa teenya galatoomi miyaalleen caanse kabalte. Miyaa viidiyoo baradhu miyaa viidiyoo baradhu. Miyaan tun dhiyoo tana namaa hojii olloltee namni fuula qotteessee jaa viidiyoo barachuu hin dandeessu. Miyaa dhiifama gaa namaa fuula isa teessuu ka'ee si dhiisee jaan hin qotteessine lakki yaada deemee si qotteessuu ka'ee si dhiisee jaan okke. Akkasii dubbadha Dabbalii fi Safwaan. Semua cara ertamnya. Dagang fitin dubbadhu mi'a dagang fitin banadhu dubbadhu. Ada keessani. Eessa dhageenye? Wannini salaam alaikum sanundino. Wannini jechuun fedhe Hamzii solution. Gaafin qaba sandura gaafin qaba. Hayyee. Maaliif leencaaf mustariyaaf hannite? Wali qabnaa bal'aa bisin qabeenya. Qabeenya walii qabdanii? Maal jechuun Hamzii? Okay. Akkas. So wannini jechuun fedhe solution bakka tanatti dubbachuun ni danda'a? Qacaalloo dandeessa malee maayikiin keeti leenca hannitee akkamitti dubbachuun dandeenya? No, jechuun kiyya akkaataa isitti biyya deebitutti can we find it godhuu dandeenya? Dhiifama wajji isinirra beekeetii miti asumarratti giving you account letter. Maayikiin keeti deddeemi haasa'i mee waan feete haasa'i. Okay, hayyee wanni jechuu fedhu wanni ummu kaanuus akka biyyatti galtee abbaa ilmaan isiitii fi haadha isiitii wajji yoo feetan nambara keessa jalaan kaazeelii. Nijiraami even formaata akka itti biyyatti illee galuu dandeessu akka goonu saniin jechuu fedha.
So waan kan akka hin turre akkan oole akkan bolleefni jira me dubbiin takkan beektaa gisee nama bira dheeytee arra boru jaaniitiini turtee namuu achuma lafaa kaayee lafatti hafaafin jee yaada kiyya dhiifama akka wallaalummaatti fin jee isinirra beekeetii miti ammoo. Okay. 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 Ah, yes. Arsi harkadheetiin jira. Waan kanarratti maal jettaa Barashiida? Mee Barashiidaanis xiqqoo atti dabaltu bakka tanatti. Akka khayrii qabu dubbiin oowwitutti meeyooti namuu akka jirutti arraba akka kanarra